Akkam jirtu hordoftoonni chaanaal kooti guyyaa irraa kan immoo baayoloojii kutaa 12ffaa paartii 2dhaan feetiin jira jechaadha. Kanaaf akkuma beekamu viidiyoo kana laayik gochaa daawwadhaa. Warri chaanaal kanaaf haaraa taatan anaa dhufu isiniin jedheera. Baga nagaan dhuftan. Kanaaf egaa subscribe batanii jedhu tuquudhaan wajjin maatii ta'a. Yeroo subscribe gootan immoo mallattoo bilbilaa fuula dura jirtu kaasuutiin ol godhachuun dagatinaan isiniin jedha. Kanaaf kallattiidhaan gara barnoota keenya guyyaa irratti galla jechaadha. Barnooti keenya guyyaa irraa what are bacterial cells like? Seeliin baakteeriyaa maal fakkaata kan jedhudha jechaadha kan nuti ilaallu jechaadha. You already know about the structures of plants and animals. Egaan jedha structure plantii fi animalii yookiin biqilootaaf kan bineeldota jechaadha beekta jedha. Biologists call these eukaryotic cells. Egaan biologistoonni jechaadha structure plantii fi animalii seelii jira jechaadha. Seelii bineeldotaa fi biqiloota kana maal jedhanii waamu? Eukaryotic cells jedhanii waamu yookiin plantii fi animaliin jechaadha eukaryotic cells jechaadha. Isa kana jechuu keenyaan dura eukaryotic fi prokaryotic maal akka ta'e dirqama adda baasuutii qabna jechaadha. Kana duras tuttuqnee ilaalleetiin turre garuu atayyo arras ilaaluutii qabna jechaadha. Eukaryotic cell jechuun maal jechaadha? A type of cell that has a nucleus. The word eukaryotic is derived from a Greek eu jechuun immoo true jechaadha. Kairos jechuun immoo nuclear jechaadha. Kanaaf eukaryotic cell kun maalidha jechaadha? Seelii nucleusii of keessaa qabu kan jedhudha jechaadha. Eukaryotic jedhu kun immoo jecha Greekii lamarraa kan dhufedha. Eu kan jedhu true jechuu yoo ta'u kairos jechuun immoo nuclear kan jedhudha jechaadha. Kanaaf nuclearii dhugaa kan of keessaa qabu jechuudha jechaadha. Prokaryotic jechuun immoo maal jechuudha? Prokaryotic jechuun a type of cell that does not have a nucleus only. Egaan kun immoo prokaryotic cell jechuun immoo faallaa eukaryotic jechaadha. Inni immoo maadha? Nucleusii kan of keessaa hin qabne jechaadha. Microorganismoota dheengadda laala shanan sana keessaa jechaadha. Baakteeriyaa qofaatiyyuu prokaryotiidha jechaadha. Warri kaan eukaryoticidha. Warra akka fangii, algee, vaayirasii wantoonni akkasii kun jechaadha protozoaa dabalatee eukaryotiidha yookiin nucleusii of keessaa qabu jechaadha. Baakteeriyaa qofaatu nucleusii of keessaa hin qabu jechaadha. Egaan jechi prokaryotic jedhu kunis akkuma isa eukaryotic jecha Giriikirraa kan dhufe yoo ta'u jechaadha. Pro jechuun before jechaa yoo ta'u kairos jechuun immoo nuclear jechaadha. Kanaaf before nucleus yookiin nucleusiidhaan dura jechaadha. Nucleusii kan of keessaa hin qabaanne jechuu barbaadeetidha jechaadha. Kanaaf jechaadha amma understand gochuun yookiin hubachuun isinitti ulfaatu biqiloonni fi bineeldonni jechaadha eukaryotic kan isaan jedhamaniif kanaaf jechaadha. Fungi and protozoa protistans algae and protozoa jechuu barbaadeetu algeedhaa fi protozoa jechaadha eukaryotic cells jechaadha. Sababni isaa baakteeriyaa duwwaatu prokaryotic edda jenneeti microorganismoonni afaan kanneen biraan jechaadha hundumti isaaniiyyuu eukaryotic jechaadha. Mashi bacteria have prokaryotic cells ta'u malee jechaadha baakteeriyaan prokaryotic cells. In prokaryotic cells there is no true nucleus separated from the rest of the cell by membrane. Egaan jechaadha baakteeriyaa kana keessa jechaadha nucleusiin hin jiru jechaadha. Bakka nucleusii maalitti fayyadamanni qaamni isaanii yookiin seelonni isaanii jechaadha separate kan ittiin ta'u membrane seeliidhaan jechaadha. Instead the DNA baakteeriyaa kan jechaadha continuously jechaadha. DNA achi keessa jiru cytoplasmiin isaanii yookiin DNA achi keessa jiru walitti fufeeti jira jechaadha. Walirraa osoo hin ciccittiin walitti fufeeti jira. Irratti ilaaluu dandeessu jechaadha. Kun asirratti osoo walirraa hin citin jechaadha walitti fufee continuously dha jechaadha kan baakteeriyaa. Kanaaf akka jedha footoo kanarraa ilaaluu dandeessu.
autonomous cell figure 1.6 shows the structure of a generalized bacterial cell. Egaan kun fakkii generalized ta'edha jechaadha. Hundumti isaanii kan qabu jechuu osoo hin taane waliigalaa jechaadha yookiin kan waliigalaa jechaadha. Kan waliigalaa baakteeriyaatiyyuu kana fakkaata jechaadha fakkiin isaanii. Kanaaf iddoo kanaa kun nutti himuutu jira. Not all bacteria have all the structures shown in the diagram. Egaan footoo amma ilaalle kana baakteeriyoota hunda kana fakkaata jechaa miti. Baakteeriyoota muraasadha. For example, not all bacteria have a capsule and many do not have a flagellum. Egaan baakteeriyoonni baay'een jechaadha capsuleedhaa fi flagellum kanadha jechaadha of keessaatti kan isaan qaban jechaadha. All bacteria do have a cell wall. Baakteeriyoonni hundumtuu jechaadha cell wall yookiin cichaa seelii kan nuti jennu kan qabu jechaadha. But it is not made from cellulose like plant cells walls and instead is made from a substance cell. Egaan jechaadha cell wall qabaatan yookiin cichaa seelii qabaatan iyyuu malee cichaan seelii isaanii sun immoo cell wall irraa akka kan biqilootaa fi bineeldota cell wall irraati hundeeffamne yookiin hin hojjetamne jechaadha. Wanti cell wall isaanii irraa hojjetame maal jedhama jechaadha? Peptidoglycan jedhama jechaadha. Wanti cell isaanii irraa hojjetame kun peptidoglycan jedhama jechaadha. Kan biqilootaa yookiin kan bineeldotaa immoo cellulose akka ta'e beekamaadha. Which makes this rigid. Akka inni cimu taasisa jechaadha. A cell membrane, cytoplasm, ribosomes and DNA. Egaan qaamni baakteeriyaa kun maal qaba? Jalqaba cell wall jenneerra, lammataa cell membrane qaba, cytoplasm qaba, ribosome akkasumas DNA qaba jechaadha. Baakteeriyaan kun jechaadha. Egaan gabaabumatti jechaadha iddoo kanatti arguu dandeessu eukaryotic maal akka ta'e nucleusii akkamitti akka inni of keessatti qabu kunoo fakkii kanarraa akkuma isinitti argamu jechaadha. Eukaryotikiin nucleusii dhugaa of keessaa qabu jechaadha. Also bacterial cells vary a great deal in size. Egaan jechaadha baakteeriyoonni kun jechaadha size isaanii varied yookiin garagara jechaadha. They are usually much smaller than eukaryotic cells. Egaan baay'ee yeroo baay'ee jechaadha cell isaanii jechaadha yookiin amma isaanii size isaanii eukaryotic cellidha gadidha jechaadha. Bacterial cells are usually between 1 and 10 micrometer. Egaan jechaadha baakteeriyoonni kun yeroo baay'ee baay'een isaanii micrometrii tokkoof 10 gidduutti argamu jechaadha yookiin baakteeriyaan inni xiqqaan tokkodha jechaadha. Micrometrii tokkodha jechaadha. Whereas eukaryotic cells are between 10 and 100 micrometer long. Egaan gara kana eukaryotic fi prokaryotic jennee adda baasuutii ni dandeenya. Warri baakteeriyaan egaa prokaryotic waan ta'eef al tokko tokko eukaryotic prokaryotic jenna al tokko tokko immoo baakteeriyaa jenna jechaadha. Maqaa isaa wal keessa fuunuus rakkoon qabu. Kan warra eukaryotic kun immoo microorganismoota warreen prokaryotic ta'an fayyadamuutii ni dandeenya. Kanaaf prokaryotikiin immoo maal jechaadha gabaabumatti micrometrii 10dhaaf 100 gidduudha jechaadha. Kanaaf eukaryotikiin inni xiqqaan meeqadha jechaadha? Micrometrii 10dha jechaadha. Kana jechuun 1 micrometer is 0.001 millimeter 1000 of 1 millimeter jechaadha. Did you know? Kana beektaa kan jedhu kana lalla. The nucleus, mitochondria and the chloroplast found in eukaryotic cells are all surrounded by double membrane. Egaan jechaadha nucleus mitochondriaan chloroplastii mitochondria fi chloroplastiin eukaryotic keessatti argaman jechaadha. Double membrane and surrounded ta'an yookiin itti marfameetii jira jechaadha. Membrane cimdii ta'e yookiin dachaa ta'e jechaadha. They are sometimes called membrane bound organelles. Egaan membrane bound organelles jedhamaniiti nu waamamu jechaadha. So biologists sometimes say that prokaryotic cells do not contain
membrane bound organelles egaan biologistoonni yeroo baay'ee maal jedhu prokaryotikii kanaan jechaadha membrane bound organelle warra hin qabne jedhu jechaadha maaliif sababni isaa eukaryotikii qaba malee membrane bound kan ta'e kana jechaadha prokaryotic hin qaban jechaadha because of photosynthesis and the respirations are carried out different in bacterial cells gaan jechaadha sababni isaa immoo respiration akkasumas photosynthesis jechaadha bacteria keessatti bakka adda addaatti geggeeffamu jedha photosynthesis takes place in plasma membrane photosynthesis jechaadha yeroo prokaryotic kana keessatti jechaadha plasma membrane keessatti kan inni adeemsifamu jechaadha photosynthesis plasma membrane keessatti yeroo adeemsifamu jechaadha yookiin plasma membrane keessatti adeemsifama yookiin immoo maal keessatti jechaadha cytoplasm keessatti kanaafidha kan differently jedhame jechaadha many of the reactions of respiration takes place in cytoplasm egaan respiration immoo jechaadha cytoplasm keessatti geggeeffama jechaadha kan biraan immoo innis akkasuma plasma membrane keessatti adeemsifama jechuudha maaltu respiration yeroo cytoplasm keessatti adeemsifamu qaba akkasumas yeroo plasma membrane keessatti adeemsifamu qaba akkasuma photosynthesis plasma membrane dhaa fi cytoplasm keessatti adeemsifama jechaadha are all bacteria the same shape bacterioloonni hundi shape wal fakkaata qabu jedha no there are several shapes sizes and arrangements egaan jechaadha bacterioloonni gosa adda addaa qabu jechaadha shape gosa adda addaa akkasumas arrangement size isaanii adda adda jechaadha bacterial cells comes in three main shapes kochi yookiin singular coccus yeroo singular coccus kan jedhamu jechaadha inni immoo maalidha spherical kan ta'e jechaadha kochi kan nuti jennuun yookiin yeroo singulaaritti immoo coccus kan nuti jennuun spherically fakkeenyaaf bifa isaa yookiin footoo isaa irratti argaa kan jirtan bifa zeeroo yoo ta'e jechaadha geengoo jedhamee afaan oromoo keessa jira jechaadha inni kan biraa immoo basilia inni immoo singulaari yeroo ta'u bacillus kan jedhamudha road shape yookiin kalladhee boca kana kan fakkaatudha jechaadha inni kan biraan immoo Sporochitis yookiin spiral or corkscrew shaped bacteria inni kun immoo marameta jedhamu sana jechaadha afaan oromootiin kanaaf gabaabamatti kana fakkaata jechaadha shape yookiin bifoonni bacteria jechaadha kun iddoo kanatti maal jedha whatever this shape bacterial cells are sometimes found in singly sometimes two cells are stacked together and sometimes the cells exist in chains egaan jechaadha bacterial shaping bacteria kana jechaadha yeroo baay'ee singly aan argamu si danda'a fakkeenyaaf kun asirratti ilaaluu dandeenya asirratti ilaaluu dandeenya singly ta'anii argamu jechaadha yeroo kaan immoo chainii ta'anii kun akka kanatti walitti qabatanii kan isaan jiran jechaadha inni kaan immoo lama ta'anii cimdiidhaan kan isaan jiranus jiru jechaadha kanaaf kana ibsuu barbaadeet inni kun kana fakkaata jechaadha are there other ways of classifying bacteria shape isaan irraa kana jechaadha bacteria kana karaan ittiin classify godhanu jira jedha bacteria can be classified in other ways besides their shape egaan jechaadha bacteriaan karaan ittiin classify godhamu jira shape isaanii dabalatee jechaadha one of these ways is whether or not they are colored by gram stain ammoo jechaadha karaa ittiin bacteria classify godhan keessaa tokko gram stain kan jedhamu kana ilaalachaadha gram stain kan jennu kun yookiin halluu itti cobsuutiin wanta tokkotti yookiin bacteria tokkotti halluu cobsuutiin jechaadha kaataagorii lamatti qoonnee ilaalachaadha gram stain kan ammoo isaanis jechaadha gram positive gram negative genes adda baasnee ilaalachaadha gram positive stain kan nuti jennu kun this bacteria are stained purple by gram stain egaan jechaadha halluu akkuma ofii lama ta'an halluu adda addaa
qabata jechaadha. Yeroo gram positive kan nuti arginu fakkeenyaaf kunoo yeroo gram positive jechaadha. Gram positive irratti halluu purple ta'e arganna jechaadha kunoo xumura isaa irratti jechaadha. Halluu purple ta'e arganna. Yeroo gram negative immoo halluu pinkii jechaadha. Amma xumuraatti deemnee jedha kan nuti wanta kan argannu kunoo fixation crystal violet iodine treatment decolorization counter safari kan hunduma isaa deemnee jechaadha. Xumurarra geenye jedha kan nuti halluu kana argachuutii dandeenyu jechaadha. Kanaaf gabaabumatti wanti isin qabachuu qabdan gram positive irratti halluun isaa maal jechaadha. Gram positive irratti purple dha. Akkasumas gram negative irratti immoo pinky akkana ta'e jechaadha. Because gram stains produce different results with different types of bacteria. It is called a differential stain. Egaan jechaadha yeroo bacteria gosa adda addaa irratti applied godhu yookiin bacteria gosa adda addaa irratti yeroo result keenya kana hojjennu jechaadha gosa adda addaa arganna jechaadha. Halluu adda addaa argachuu dandeenya yookiin bu'aa adda addaa result adda addaa argachuutii dandeenya. Resultiin yookiin adda addummaan bu'aa adda addummaan nuti argannu sun maal jedhama? Differential stain jenneetiin waamna jechaadha. Kan biraan immoo kan nuti ilaaluu dandeenya jechaadha. Caasaa isaanii irratti hundoofnee gram positive fi gram negative ilaaluu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf bifa kanarraati ilaaluu ni dandeenya. Gram positive plasma membrane qaba. Plasma membrane periplasmic space jira jechaadha. Akkasumas peptidoglycan qaba jechaadha. Gram negative immoo karaa biraa dabalatee wanti ni jiru jechaadha. Outer membrane jechaadha. Yookiin membrane alaa kana dabalatee jira jechaadha lammata irratti. Ofiisaatti dabalatee jira jechaadha. Yookiin outer membrane kan nuti jennu kun afaan kan biraadhaan jechaadha. Lipopo lysaccharide akkasumas proteins dabalatee jira jechaadha. Kanaaf inni kun immoo maaliif akka dabalatu kenna adda addummaa isaa ilaala jechaadha. The difference is due to the structure of the cell wall of the different bacteria. Ilaan jechaadha. Differentiin kun kan inni dhufeef jechaadha structure isaan irratti yookiin cell wall structure cell wall irratti hundaa'eetidha jechaadha. Gram negative bacteria have much less peptidoglycan. Egaan jechaadha peptidoglycan xiqqaa qaba jechaadha. Gram negative kun gram positive faana wal bira qabame jechaadha. Cell wall isaan irraa jechaadha peptidoglycan less ta'e yookiin xiqqaa ta'e kan qabatee jirudha jechaadha. Gram positive wajjin yeroo wal bira qabamu. This is the part of the cell wall that absorb the stain. Egaan kun jechaadha. Stain kun jechaadha kan absorb godha jechaadha. Partii stain sana absorb godha jechaadha. They also have a membrane outside the peptidoglycan cell wall. Akkasuma immoo jechaadha ala isaanirraa jechaadha akka kun asitti ilaallee jirra. Outer membrane qaba yookiin bakki isaarraa jechaadha outside isaarraa peptidoglycanin sun membrane qabate jira jechaadha. Which gram positive bacteria do not have. Egaan gram positive immoo jechaadha outer membrane sana hin qabu jechaadha. This outer membrane secretes endotoxin or a type of toxin that is a structural component of this bacteria. Egaan jechaadha membrane gara alaarraa jiru kun immoo jechaadha toxinii yookiin farra marzii sanu jennu sana jechaadha kan of keessatti qabatee jirudha jechaadha. And is also quite resistant to many antibiotics. Egaan jechaadha summiin kun yookiin marziin kun jechaadha antibiootikoonni adda addaa resist gochuudhaaf fayyada jechaadha. Antibiyootikoota resist godha jechuun immoo dhibee adda addaatiif fakkeenyaaf kunis this makes disease caused by gram negative bacteria more difficult to treat. Dhukkubni karaa gram negative kanaan dhufu jechaadha difficulty waan ta'eef yookiin cimaa ta'eef waan cimaa waan ta'eef jechaadha haala salphaadhaan treat gochuun irraa fayyamuu ni danda'ama jechaadha. Gram negative bacteria on the whole cause more serious disease although there are exceptions. Egaan jechaadha dhukkubni karaan gram negative kanaan dhufe baay'ee serious waan ta'eef jechaadha
irraa fayyamuu hin danda'amu. Akkasuma exceptioniin tokko tokkos jira jechaadha. Giraam negatiivii duwwaa irratti ciisna osoo hin taane exceptionoonni adda addaa jiru kan giraam positive jechaadha. Fakkeenyaaf jechaadha the bacteria that cause tuberculosis is gram positive. Sakana jechaadha. Gram positive bacteria. Exceptionii kan nuti jennu isa kana jechaadha. Gram negative duwwaa dhukkuba fida yookiin disease sana fida osoo hin taane jechaadha. Jennee kanatti amanuu osoo hin taane dhukkubni TB yookiin Mycobacterium tuberculosis dhukkuba TB yookiin dhukkuba sombaa kan nama qabsiisan jechaadha. Gram negative kana keessa jiru. Kanaaf exceptioniin kun gatii jiru jechaadha. Gram negative duwwaa dhukkuba nama qabsiisa jechuutiin qabnu jechaadha. Gram staining is used much less than resourcing digestion disease as more advanced and the more reliable biochemical techniques have become available. Again, gram staining kana jechaadha. Dhukkuba adda addaa diagnosis gochuudhaaf yookiin dhukkuba adda ittiin baasuudhaaf kun dhukkuba gosa kamiiti jennee adda baasuudhaaf ittiin fayyadamnu jechaadha. Maaliif teekinikiin biraan wanta jiruudhaaf gram staining kana jechaadha ittiin fayyadamnu jechuu barbaadeeti jechaadha. Inni kun jechaadha. Inni kan biraa asirratti kan barreeffamee jiru jira. Gram staining jechuun maal jechuudha? Test for classifying bacteria. Egaan gram staining kun jechaadha karaa ittiin bacteria classify godhan keessa tokkodha jechaadha. Egaan gram staining kun maqaa namaati. Hansi Christian Gram namicha jedhamudha jechaadha. Bara 1884 teeknikii kana develop godhe jechaadha. Inni kan biraan peptidoglycan kan jedhu kun jira. A complex molecule made from sugars and amino acids. Complex sugary molecule complex sugary ta'e jechaadha. Irraa kan hojjetame kan ta'e amino acid fi sugary irraa kan akka hojjetame nutti agarsiisa jechaadha. Structure isaa jechaadha bacterial cell wallidha keessatti kan argamudha jechaadha. Gan barumsi keenya innala kana fakkaata ture. Review question kana hunda isaa walitti qabeen xumurarra paartii tokko hojjedhee isiniif jechaadha. Kanaaf yeroo taanu paartii sirriitti the ecology and use of bacteria kan jedhu kana walii wajjin ilaalla. Kanaaf jechaadha chaanaalii koo kana ammaatti subscribe gooneeti subscribe godhaa. Yeroo keessaniifis akkasuma share godhaan jajjabeessaa waan jedha. Waan daawwattaniif galatoomaa. Bye bye.